jiruu isaanii jiruu bal'oo keessa Rabbi nu haa jiraachisu. Nullee warra ilmii kana fuudhee dabarsu Rabbi nu haa taasisu. Akkas isiniin jedha. Barakallahu fiikum. Isinii dhaggeeffataa ture bakka kana keessa ture. Erga ganamaatii bakka kana keessa teessanii waa dhagahuu jirtan tokko tokko keessanii warra inni bira darbuu miti warra inni qomatti qabatu Rabbi isin haa taasisu. Sammuu keessan qoma waa fuutee dabarsitu qoma asit dhageessee asuma keessatti ittiin bohaartee deemtuu miti qoma fudhattee hojiirra oolchitu Rabbi isiniif haa taasisu. Eegaa bakki namni oole yookaan bakki dhiirri oole galgala beekama jedhanii warra as keessaa fudhatee bahu Rabbi isin haa taasisu isiniin jedha. Ustaadotii bakka kana ta'anii barsiisuu jiran hirriba dhiisanii jazaa isaanii jannatal firdaus Rabbi nu haa kaffalu. Bakka jarri jiranutti bira nu haa jiraatu. Jiruu gurguddoo keessa Rabbi nu haa kaawwatu. Akkas isiniin jedha. Barakallahu fiikum. Koree markada kanaallee tokko haga hunda jaraallee Rabbi umrii nu haa dheeressu. Jazaa jaraa jannatal firdaus Rabbi nu haa kaffalu. Waan gurguddaa wahii walii qabee Rabbi nu haa kennuu fi isiniin jenna. Barakallahu fiikum. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله أما جرس سجنتا كينيات أكيد برا إسنين جدا. بارك الله فيك. و mee namni yookaan gaafii qabdan hin jirtanuumi gaafii waan dabarfate irratti. Waan isin rakkisu jechuudha. Waan isin rakkisee jiru. Waan barannee dabarfanne keessatti waan isin rakkisee jiru. Akkasii maashaallah. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسي تجويدا مخارجا واه صفاتا فيني أما واه مخارجاتي في صفات سالكمني حاسؤداف باب المخارج مع الصفات يجد برجعني رجيتولا. هذا كن باب المخارج الصفات يجنك. باب كبر مبتدا محذوف مخارج صفات مخارج مضاف إليه مع الصفات كن كسي سن جنة كنافو واه مخارجاتي في صفاتي جنة بكنو تجنة جرهركن. هذا كن باب المخارج بك بهنسا مع الصفات صفات ساتي وليني نجد. اسم كاليسة انقد قرآت الرجم مال قد نوفده akkaataa nuu galuu nuu fide har'ammoo akkaataa inni itti nuu galuu nuu fide. Argitanii akkaataa inni itti nuu galuu nuu fide maaliifi aliifiin tokkittiin yookaan hamzaan makaarija isii eessarra. Argitanii su'aal gaafii jettaani ayna makhrajul hamzatii jedhe. Eessa makhrajni hamzaadha bakka kamii baha hamzaani. وكم لها من الصفات وكم ميقا لها إسيدا في همزتي كنا في من الصفات جنان مو صفر ميقا صفة مو ميقا قبدي أكاتا إني نوغلون نوهموف ديما جر أم أرغتني أكاتا إني نوغلون نوهموف ديما جر بين قد صفات ما فياس هلفكا صفات shaddaa keessa sifaata shaddaa meeqa qaba jennee lafa keenya. Har'ammoo qubettii 28 yookaan 29 jirtu sanaafiyyuu sifaata dheengadda dubbataa turre sana sifaata
shan diddii qabaa, diddii isaa wajjin 10, torba immoo diddii hin qabu jennee bira dabarsine. Akkasuma amma dheengada gara olii keessatti immoo makaarija dubban. Makaarijni meeqa jenna? 18 jenna, 17 jenna. Makaarijul huruufi 17 على الذي يختاره من اختبر jennee dabarsine. Achumaan aqsal halqii meeqa ba'a jenna? Aqsal halqiidhaa makaarijni tokko jenna. Qubeen immoo 3 ba'a jenna. Amma makaarija sana bakka isaa nutti mee ka'ee achii ka'ee immoo sifaata meeqa qaba? Qubeetti deebisee sila matuma makaarijaa dubbataa ture. Matuma sifaataa dubbataa ture. Amma immoo qubee irratti argamu sanaan dubbataa jirra jechuu barbaada. Qubee inni irratti argamu sanaan dubbataa jirra. Amma waan dheengadda dabarsine keessatti utuu hamzaan meeqa qaba jenne hammana jechuu hin dandeenyu. Isa dabarsine keessatti sifaatuma dubbanne malee makaarijuma dubbanne malee hammana jechuu hin dandeenyu sifaata hamzaan qabu. Har'a immoo gara qubechaatti addeebifnee makaariji hamzaa eessa? Aqsal halqiidha. Jawaab deebi aqsal halqi. Kunoo aqsal halqiidhaa bahaa jedhe. Walahaa kamsu sifaatiin. Walahaa hamzaadhaaf ta'aadha. Kamsu sifaatiin sifaata 5tu ta'aadha jedhe. Aljaharu tokko ol qabuu. Washiddatu jabeessuu. Walistiifaalu qallisuu yookaan gadi qabuu. Walinfitaaxu yeroo hamzatti dubbattu afaan banuu. Walismaatu callisuu. Argite? Walismaatu callisuu yookaan immoo afuura dhowwuu jechuudha. Callisuu jechuun as afuura dhowwuu sana. Callisuun afuura dhowwuu sana callisuu jedhama. Argitanii? Hamzaan meeqa qabdi? Sifaata meeqa qabdi hamzaan? 5. Jaharii, shaddaa, istifaala, infitaaha, ismaata. Kana haffastu. Dhageessanii? Kana haffastu. Amma gaa sifaanni hamzaa yoo kaate hamzaa yeroo quraana qaraatu keessatti yoo kaate quraanicha sana jabeessit maaliif jabeessita yoo siin jedhame? Aha shaddaa qaba of keessaa jettaan. A'uudhu amanaa fudhadhu la. A'uudhu qaala a'adkhulu qaala a'adkhulu. Argite? Hamzaa sana fudhatta. Hamzaa sana jaharii maal godhaarta? Ol qabaarta. Shaddaa'oo hin jabeessaarta. Istiifaala'oo hin qallisaarta furdisaan jirtu akka xaayifaa furdisaan jirtu. Infitaahaa'oo afaan kee yeroo qubecha sana waamtuun banaarta. Ismaata'oo afuura wayii kun ola afuura yookaan sautii sagalee baaru sana hin dhowwaarta hamma tokko jechuudha. Kanaafiyyuu hamzaan bakka sanaa jettaan. Hamzaan eessa? Aqsal halqiidhaa ba'a. Dak wala biqila mormaa yookaan fagoo mormaa jedhama. Bakka dhooqii morminii fi yookaan qomni adda ba'u sana. Mee a i u an in un qubetti hamzaa sana baasuudha. Dabarsinee turre. Bakka yookaan sagaleen kan kee yookaan afuurri kan kee dhaqee itti sicitaaru sanaa baatii jennee dabarsinee turre makaarija isaa jalqabaa keessatti. Bakka sagaleen kan kee itti sicitaa jiru san yeroo qubecha waamtu sana afuurri kan kee itti citu yookaan sagaleen kee itti dhaabbatu sanaa baatii jenna. An in un makaarija siinaa hubadhu ka'e. Eessarraa baara jenna. Aqsal halqii fagoo mormaa. Sifa meeqa qabdi jenna? 5. 5 sunoo jaharii, shaddaa, istifaala, infitaaha, ismaata. Waraqaa barreeffadhaa. Baarakallahu fiik. Su'aal jettaani ayna makhrajul baa'i. Ayna makhrajul baa'i. Makhrajni baa'iidha ammoo eessaa baha? Makhrajni baa'iidha eessaa jedha. Wakam lahaa min as-sifaati. Wakam lahaa min as-sifaati jennaan immoo wakam meeqa lahaa isiidhaaf immoo meeqatu ta'a min as-sifaati sifaatarraa immoo meeqatu isiidhaaf ta'a jedhe. Jawaab deebi bayna shafatayni.
jedduu hidhii lamaaniitii baati isiin immoo ba ba ba. Mee iddoo biraatii baasime baay'ee kana mee hidhii lamaan kana jedduu dhiisi iddoo biraatii baasi. Hin dandeessu iddoo biraatii baasu ba argite jedduu hidhii lamaanii utuu dhannee iddoo biraatii baafna jennee waa biraan urkaataa malee baay'een ta'u jechuudha. Kanaafiyyuu bakka isiin irraa baatu sana baruun kanaaf dirqama ta'ee jechuudha. Walahaa isiidhaaf ta'aadha sifaatu sittu sifaatiin jennaan immoo sifaata jahatu immoo isiidhaaf ta'aadha jedha. Wasfii jahatu isiidhaaf ta'aadha. Waa jahaan wassafamtii jechuudha isiin. Aljaaru tokkoffaan jaari ba argitee ol qabaarta. Washaddatu shaddaa hin jabeessaarta yeroo qubecha waamtu sana. Washaddatu wal istiifaalu ammas hin qallisaarta. Akka booyi apho abe apho tokkomaa kun wal istiifaalu istiifaala kunoola qallisuu yookaan laaffisuu. Wal infitaahu infitaaha ammas yeroo qubettii waamtu sana afaan walitti banu. Wal izlaaqu mucuceessuu argitee mucuceessuu yeroo qubettii sana dubbattu sana qabdeerra taartaa bakka sanarra qabdee taartaa. Izlaaqa jechuun mucuceessuu yookaan immoo arrabni jedhama arrabni yookaan hidatu lisaani hidatu tuquu lisaani arrabni xalaaqatu gara oliisaa tuquu ba yeroo waamtu sana jechuudha kunoola. Eshi izlaaq wal qalqalatu qalqalaa qaba kunoola qalqalaa. Kanaafuyyoo meeqa qaba jenna jaha qabaa jenna. Jahaan kunoo jahrii shaddaa istiifaala infitaaha izlaaqa qalqalaa kana jahan qaba. Idrib bicasaaka itti gamadaan kun daggama arradaata kana keessatti. Bismillaahi qaala rabbi irjicuun rabbi baay'ittii sana naa laatala. Fansabe be argitee qalqalaas qaba jechuudha. Qalqalaas of keessaa qaba. Yeroo waamtu afaanis hin banaatti. Akka sakattaa'illee furdisaan jirtu shaddummaa isin qabdi. Fansabe of keessaa qaba jechuudha. Wanni kun hin bicata malee of keessaa dhabu sifaata waamamaa jiru kana hunda isaa of keessaa dhabu jechuudha sifaaticha kana. Kanaafiyyuu waa jaha qabaa jenna baay'een. Argitanii baay'een sifaata ja'a qabaa jenna. Baarakallahu fiikum ni haffadama. Asirratti isinirraa dhaaba. Haadha wa sallallahu wa sallim alaa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Baarakallahu fiikum. Akka kanaa isiniin jedha. Wannan isinii dhaamu haffazuudha. Waa biraatiin biceessin ni haffazam. Dhageessanii ni haffazam. Sifaatattiin jila baay'een shan qaba. Baay'een ja'a qaba. Hamzaan meeqa qaba? Shan qaba. Ni haffazam. Dhageessanii haga xumura siifti sii kana makaar sifattii kana wajjiniin haffaznee gadi fidna sii kana. Dhageessanii wajjiniin qubettii 28 jirtu kana walii wajjiniin haffazamtee gadi dhumti. Bicuudha sii waraqaa lama moo waraqaa sadii waan akkasii wayite. Kanaa miti namni gaa quraana juuzii 30 sammuu keessatti haffazaara. Shi'irii bayitii 100 sammuu keessaa jedhaara. Isii kana immoo qabachuu dadhabnaan egaa walloluun keenya walloluu. Ayyee harka fuun Allahu akbar anaa dhufu ustaaza keenya ustaaza Abu Hurayra jaalalloo jaalala baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Eeshi mee maal jettan isaan harka baaftanii kaatan hangama kiyyaan xumuradhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Somta ya dan enggak ada sekali. Negara bisa dikenal. Naga alhamdulillah jirra jirtu. Kita belajar
Darsi keessan maanyatu sagalee waraabaa moo akkam? waraabamaa ree. Warri waraabaa kana dubbisaa jiru. Kunola Warri Zeenaba Karimaa kana addii gaafadhu kunoo jala kana jedhani. Jaraan gareetti ati na godhi jedhiin lakkoofsa kenneefi waasaappii. shukura. Ayyetaati baarakallahu fiikum. Bareechaati ijoollee gaasii kan itti haffazaa isiniin jedha. Allahumma rabbana aatinaa fid dunyaa hasanaa wa fil aakhirati hasanaa wa qinaa adhaaban naar. Kiyyaasuma irratti isinirraa gabaabbadhee Ustaaz Abuu Hureyraa waliin turtii bareedaa isinii jenna gaa isaanii waliin.